harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti mu'ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya laayik sheer gochuu sin dagatinaadha. Ummanni Amaaraa hidhachuu qaban jechuudhaan ministeerri muummee itti aanaa Abiyyi Ahmad Dammaqaa Mokkonnoonii fi Profeesar Biraanuu Naggaadha. Waamicha godhan ammoo qondaala siyaasaa paartii KFO kan ta'an obbo Jawaar Mohammad yeroo ammaatti Itoophiyaan meeshaa waraanaa xiqqeessuu qabdi malee heddummeessuu hin qabdu jechuudhaan waamicha qondaaltota mootummaa kanneen irraa dhiyaate fudhatama dhoorkuun qoosaa sababaan hin deeggaramnee fi itti gaafatamummaa kan hin qabnedha jechuudhaan barreeffama Tiwiitarii isaanii gubbatti maxxansaniin obbo Jawaar Mohammad dura dhaabbatanii jiru. Paartiin Zeemaa kan ministeera barnoota Itoophiyaa Profeesar Biraanuu Naggaatiin hoogganamu biyyattii keessatti nageenya fiduudhaa fi balaa caalurraa ummanni Amaaraa akka of ittisuuf mootummaan ummata hidhachiisuu qaba kan jedhe paartichi kana kan jedhu ummata Amaaraa naannoo Oromiyaa keessa jiran akka baanus ifoomsee jira. Paartichi kana kan jedhe yeroo biyyattii keessatti milishaan finxaaleeyyii fannoodha ummata Oromoo nagaa irratti yakka namummaa gurguddaa raawwataa jiranii fi akka hiikatan ammoo gaafatamaa jiranittidha. Profeesar Biraanuu Naggaadhaa dhiyeenyuma kana mootummaan waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin mari'achuu akka hin qabnee fi waraanni Oromiyaa keessatti akka itti fufuu qabu kan dubbatanii turan. Kan ammoo xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad mormuudhaan Oromiyaa keessatti nagaan bu'uu qaba mootummaan tattamaan waraana bilisummaa Oromoo WBO wajjin mari'achuu qaba jechuun ifatti dura dhaabbatanii akka turan kan beeksisan. Waamicha yeroo ammaan tana qondaaltonni mootummaa federaalaa ol'aanoo ta'anii fi saba Amaaraa irraa ta'an itti aanaa muummee ministeera Abiyyi Ahmad Dammaqaa Mokkonnoonii fi Profeesar Biraanuu Naggaa darbaa jiru kana ammoo mormuudhaan ummata wal gubbatti kakaasuudha gochiisaan raawwachaa jiran jechuun obbo Jawaar Mohammad Itoophiyaan yeroo ammaatti meeshaa lolaa heddummeessu otoo hin taane xiqqeessuu qabdi jechuudhaanis akeekkachiisanii jiru. Qondaala TPLF kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaadha. Rakkoon Tigraay mudate Wallaggattis dabalamaa jira jechuudhaan yaaddoo qaban kan ibsan Oromiyaa keessatti waan adeemaa jiru ilaalchisee wayitii Piriitooriyaa South Afrikaatti waliigaltee mallatteessinu rakkoo siyaasaa keenyaa furmaanni siyaasaa akka barbaachisu sirritti amanneeti kan jedhan waahilla waliigaltee mallatteessine murtee kana fudhatanii hojiirra oolchu jennee abdannee turre ammas ni abdanna jechuudhaan Tiwiitara isaanii gubbatti kan barreessan Geetaachoo Raddaadha. Lixa Oromiyaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti wanti raawwatamaa jiru garuu kan Tigraay keessatti mudachaa tureen addaa miti kan jedhan Geetaachoo Raddaadha. Taateewwan wal fakkaatuutu irra deddeebiidhaan raawwatamaa jira jechuudhaan himanii jiru. Bu'uurri rakkoo kana ammoo akkaataa heera mootummaa rakkoowwan siyaasaa bal'aatan irratti mari'atanii furmaata siyaasaa fiduudhaa fi ifaajuu dhabuudha jechuun obbo Geetaachoo Raddaa kan dubbatan. Inumaa qondaaltonni mootummaa federaalaa hedduu rakkoo uumame karaa ittiin hammeessan irratti hojjechuudhaan paartiilee siyaasaa qabsoo karaa nagaa filatan addeessaa jiru. Kuni ammoo qormaata biraa biyyattiidhaaf jechuun kan dubbatan Geetaachoo Raddaadha. Paartiin Zeemaa jedhamu kan ministeera barnoota Itoophiyaa Profeesar Biraanuu Naggaatiin durfamu mootummaan iddoo humnoonni nageenya mootummaa salphatti ga'uu hin dandeenyetti akka hawaasa hidhachiisu kan gaafate. Paartichi haala tibbana Wallaggatti mudatee fi rakkoo kutaalee biyyattii garaagaraa ilaalchisuudhaan ibsa kennee mootummaan naannoo fi federaalaa nageenya fi tasgabbii lammiilee eegsisuudhaaf dirqama qaba kan jedhee ture. Seera kabachiisuun dirqama mootummaa waan ta'eef jecha ammoo kana osoo hin godhin hafuun isaanii xiyyeeffannoo dhabuu isaanii mul'isa. Ummataaf xiyyeeffannoo kennuu barbaachisa jechuudhaan paartichi kan dubbatee ture obbo Geetaachoo Raddaadha. Qondaala mootummaa paartii Zeemaa adda baasanii quba itti qabuu baatanis qaamoleen mootummaa keessa jiran rakkoo hammeessuu akka hin qabne dhaamanii jiru. Namoonni akkasii eessaa akka ergaman ajaja eessaa fudhatu Asmaraadha moo Addis Ababaadha jechuudhaan gaafii jajjabduu kan dhiyeessan Geetaachoo Raddaadha. Geetaachoon daddabalanii dhala namaa ajjeesuun gonguma furmaataas hin ta'u jechuudhaan qondaala paartii Zeemaa kan maqaa isaanii kaasuu baatanillee akeekkachiisanii jiru. Gama tokkoon kaaba biyyattii Tigraay keessatti nageenya buusuuf jecha hidhattoota hiikkachiisaa, gama kaaniin ammoo kaan akka hidhatu waamicha dhiyeessuun waan qondaaltota mootummaarraa eeggamu miti jechuudhaan qondaaltonni siyaasaa fi namoonni babbeekamoon hedduun isaanii Profeesar Biraanuu Naggaatii fi itti aanaa Abiyyi Ahmad kan ta'an Dammaqaa Mokkonnoonis qeeqaa
jiru. Warri Amaaraa otuma Oromoonni lafa isaanii gubbatti morma muramanii dhumaa jiranii ammoo Amaarri akka of ittisuuf Oromiyaa keessatti hidhachuu qaba jechuudhaan uummata wal gubbatti kakaasaa fi hidhannoodhaaf waamicha gochaa kan jiran ammoo qondaaltota olaanoo biyyattii dabalatee marti isaaniitu karaa nagaatiin waa furuu hin beekan waa balleessuu malee jechuudhaan ammoo Geetaachoo Raddaa dabalatee obbo Jawaar Mohammadii fi hayyoonni Oromoo hedduunis qondaaltota kanneen kan akeekkachiisan mootummaan hatattamaan furmaata hin kennu yoo ta'e ammoo biyyattiin balaa guddoo kana caaluuf saaxilamuu dandeessi jechuudhaanis akeekkachiisanii jiru. Ajjechaan uummata Oromoo irratti bakkeewwan garagaraatti qaamolee garaagaraatiin raawwatamu akka dhaabbatuuf barattoonni yuunivarsiitiiwwan garagaraa hiriira guddaa ba'uu itti fufanii jiru. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan garagaraa irraa BBC'n dubbise akka jaanitti hiriira mormii kanaaf ammoo kan isaan dirqisiise ajjecha hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa isaan fannoo jedhanii waaman lammiilee nagaa irratti keessumaa ammoo Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruutti raawwataa jiran jechuudhaan kan himan. Mormiin barattoonni gaggeessaa jiran kun ammoo wiixata kan jalqabe yoo ta'u kaleessaa fi har'aan tan ammoo itti fufuudhaan yuunivarsiitiiwwan biroottis babal'atee jabaatee jira. Yuunivarsiitiin Diillaadhaa bakkeewwan hiriirri mormiitti gaggeeffame keessaa tokko yoo taatu barataan BBC'n dubbise har'aan tana ganamarraa kaasee barattoonni sabaan Oromoo ta'an walgaanii ajjecha Oromiyaa keessatti lammiilee nagaa irratti gaggeeffamu balaaleeffachuudhaaf hiriira ba'uu isaanii kan himan. Ganama kana kaanee waliin mari'achuudhaan nyaata lagannee sagalee keenya dhageessifachuudhaaf baanee turre. Ajjechaan Oromoo irratti deemaa jiru haa dhaabbatu, mirgi lammiilee nagaa haa kabajamu, humni fannoo ajjechaa lammiilee nagaa Oromoo irratti raawwatu haa dhaabbatu jechuudhaan hiriira mormii akka ba'an kan ibsan. Dabalataanis aleellaa dirooniitiin lammiilee nagaa ajjeesuun dhaabbachuu akka qabu dhaadannoo isaanii dhageessisaa akka turan kan himan. Kaayyoon hiriira mormii isaanii ammoo ajjechaa uummata Oromoo nagaa irratti raawwatu akka dhaabbatu balaaleeffachuu akka ta'e kan ibsan. Har'aan tanas ganama naannoo sa'aatii 2 kaasnee akkuma hiriira baaneen humni federaalaa mooraa seenuudhaan gaazii imimsu nutti dhukaase kan jedhan. Sana booda ammoo hiriirichi ni bittinneeffame, humna dabalataa poolisii, humna addaa fi milishaa mooratti galchanii nu bittinsan jedhan. Kana malees hiriira mormii barattoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teknooloojii Adaamaa gaggeessan kan humnoonni nageenya erga bittinneessanii booda barattoonni hedduun akka reebamanii fi kaan ammoo madaawanii mana yaalaatis adeemanii akka jiran barataan tokko BBC'n kan dubbise kan himan. Kana ammoo qabamanii mana hidhaatti geeffamanis hedduutu jira jechuudhaan barataan kun himanii jiru. Waggaa tokko oliif aleellaa hidhattoonni Amaaraa kan hawaasni naannoodhaa fannoo yookaan finxaaleeyyii Amaaraa jedhuun godinaalee Oromiyaa lixaa keessumaa ammoo Wallagga Bahaa, Aanaa Kirmuu fi Giddaa Ayyaanaa akkasuma Horroo Guduruu Wallaggaa, aanaalee Jardaagaa, Jaartee fi akkasuma Amuruu keessatti gaggeessaniin lubbuun namoota nagaa hedduun darbee jira. Hawaasnii fi aangaa'onni BBC'n yeroo garagaraatti ammoo dubbise akka himanitti gareen kun Oromoo hundaa ABO shine jechuudhaan ajjeesu, qabeenya isaanii ammoo saamuu fi ni barbadeessu jechuudhaan BBC'tti himanii jiru. Torbaanuma kana keessaa aleellaa Aanaa Kirmuutti gaggeeffameen lammiileen nagaa gandoota aanichaa 19 keessaa guutumattuu buqqaanii gara aanaa ollaa taatetti Giddaa Ayyaanaatti baqatanii jiraachuu BBC'n odeeffatee jiraachuus gabaasee jira. Haleellaa finxaaleeyyiin kunneen gaggeessaniin daandiin guddaan aanaalee fi magaalaa godina Naqamtee wal qunnamsiisu addaan cituudhaan uummanni aanaalee godinichaa karaa ittiin hospitaala fayyaa adeemuu fi meeshaalee jireenyaa fi bu'uuraa kan ittiin ammoo argatu dhabe rakkachaa turus aangaa'onni BBC'tti himanii jiru. Kana malees ammoo gama biraatiin waraana mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti waggaa 3 oliif Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru gidduutti uummanni nagaa waggoota sadan darban olammoo rakkoo hamaa keessa jiraachuu irra deebiidhaan himachaa kan turan. Keessattuu humnoonni mootummaadhaa bakka waraanni bilisummaa Oromoodhaa qubatuu fi akkasuma ammoo inni qabatee keessaa ba'ee fi qabachuudhaaf lolaa jirutti ABO shine deeggartu jedhanii humnoonni mootummaadhaa namoota nagaa walitti qabanidhaa keessa buusaa fi hedduu isaanii fixaa jiraachuus ummanni himachaa jira. Ummanni gama lixa Oromiyaa fi jiddu galeessaa kan himachaa jiran humna fannoo finxaaleeyyii morma isaanii muru qofa otoo hin taane ammoo humnoonni mootummaatis finxaaleeyyii kanneen deeggaruudhaan Oromoo marayyuu ABO shine jedhanii rakkisaa akka jiranii fi qabeenya isaanii saamaa, tumaa fi gubaa akkasuma lubbuu isaanii hedduu galaafachaa jiraachuus BBC'tti himanii jiru.